Kun kan qilleensarra oolu miti. Akaakuun barnoota gadaa kutaa tokkoffaa lakkoofsa sagantaa sadaffaa seemistara tokkoffaa bara qophii 2014 sagantaan kun yeroo gabaabaa boodaa dhiyaata. Kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota gadaa kutaa tokkoffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa sadaffaa mata dureen waajajuu. Qopheessaan Nugusee Dhaataa. Gulaalaan Tsiggee Yaadatee. Akkam jirtu barsiisaa? Akkam jirtu barsiistuu? Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barattoota, barnoota keenya yeroo dabreetiin tokkeen maali gaafii jedhurraa jalqabuun hanga 10 lakkoofsota jiran uumamaan wal qabsiisuun barannee ture. Dhumarrattis 10 boolla saddeeqaa, 9 yaa'ii booranaa, 8 dhala leencaa, 7 naannoo sanbataa, 6 jabbii qaraxaa, 5 quba harkaa, 4 mucha sa'aa, 3 sunsummanii, 2 mucha re'ee, tokkeen tokkittuma jechuun xumuruu keenya ni yaadattu. Barnoota har'aatiin ammoo mata duree waajajuu jedhuun barnoota qophaa'ee qabannee dhiyaanneerra. Barnoota kana barattanii erga xumurtanii booda uumama ilaaluun ni dinqisiifattu. Uumama dinqisiifattan maaliif akka dinqisiifattan ni ibsitu. Barnoota har'aatti faaruu gadaatiin haaseennu. Barsiisa, barsiistuu akka faarfatan taasisa. Faarfachuuf 1, 2, 3. Ka'aa ijoollee gadaa barannu aadaaf duudhaa keenya akkamittiin tikfannu yaa ijoollee jabaadhaa gadaa dagaagsinaa kutannoon barannee dhalootaaf tursiisnaa jaalalaaf kabajaan ittiin ifa baasnaa. Jaalalaaf kabajaan ittiin ifa baasnaa. Galatoomaa barsiisaa, galatoomaa barsiistuu. Faarfattanii barattoota. Gaariidha. Barattoota, waajajuun maali? Eeyyeen, waajajuun uumama ilaaluudhaan dinqisiifachuudha. Akkamitti ta'e jedhanii of gaafachuudha. Barattoota, mee kitaaba keessan fuula 4 banadhaatii fakkiilee jiran lamaan ilaalaa. Maal argitan? Maaltu tolche? Mee waan hubattan akkuma wal bira teessaniin walitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu akka walitti himan taasisaa. Daqiiqaa 1 keessatti xumuraa.
Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Walitti himtanii barattoota. Bayeessa. Inni duraa samii duumessaa ol jiru. Inni itti aanu immoo dachee jechuun lafa diriiraa ta'uu walitti himnaan sirriidha. Dhimmuma kana irratti barsiisaa Waaqoon barattoota yoo barsiisuu mee walumaan haa hordofnu. Barsiisaa. Barsiistuu. Barattoonni akka hordofan taasisaa. Barattoota barnoota har'aatti seenuu fi mee gaaffii kana deebisaa. Waa jechuun maali? Dinqisiifachuudha. Samii ol ilaaluun maalsaa jechuu? Tole lali. Bal'ina isaa. Gaaromsaa ati hoo maalsaa jecha? Manni xiqqaan utubaa qaba samiin garuu hin qabu. Baay'ee gaariidha. Wantoota akkanaa ilaaluun dinqisiifachuun waa jechuu akka ta'e hubattanii jirtu. Haaluma kanaan itti fufaatii qo'adhaa. Tole. Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Hordoftanii barattoota. Bayeessa. Mee amma immoo kitaaba keessan fuula 4 fi 5 banadhaatii wantoota isin dinqisiisan jajaa akkuma wal bira teessaniin walitti himaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Gargaarsa taasisaaf daqiiqaa 2.5 keessatti xumuraa. Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Walitti himtanii barattoota. Akka itti aanutti yoo walitti himtan sirriidha. Samii utubaa malee dhaabbatu. Lafa dhisaa malee diriirte. Bishaan ooficha malee yaa'u. Bofa miila malee loo'u. Barattoota. Mee ammas kitaaba keessan fuula 6 fi 7 banadhaatii fakkiilee jiran ilaalaa waan dinqisiifattan akkuma wal bira jirtaniin walitti himaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Hordofuudhaan deeggarsa taasisaaf daqiiqaa 2.5 keessatti xumuraa.
Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Walitti himtanii barattoota. Gaariidha. Akkuma fakkiilee irraa hubattanitti lukkuun mucha hin qabdu. Cuucii ofii hammattee ho'aan guddisti. Gaangeen hin dhaltu. Maseenaa jechuudha. Huummoon otuma hin dhukkubsatin aadaa. Hiddiin bakkuma ta'etti biqilti. Kunuunsa hin qabdu. Garuu immoo ni gabbatti. Kana kaasuudhaan jajjan jechuun dinqisiifattan taanaan sirriidha. Mee faaruu gadaa sana al tokko faarfadhaa barsiistuu akka faarfatan taasisa. Ka'aa ijoollee gadaa barannu aadaaf duudhaa keenya akkamittiin tikfannu yaa ijoollee jabaadhaa gadaa dagaagsinaa kutannoon barannee dhalootaaf tursiisnaa jaalalaaf kabajaan ittiin ifa baasnaa jaalalaaf kabajaan ittiin ifa baasnaa. Galatoomaa barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Faarfattanii barattoota. Bayeessa. Egaa barattoota. Barnoota keenya har'aa mata duree waajajuu jedhuun qopheessinee wantoota uumamaa ilaaluun akkaataa amalaa fi haala isaanii waliin ilaaluun akkamitti ta'ee jedhanii dinqisiifachuun jajuu akka ta'ee hubattaniirtu. Kan har'aaf jennee kanumaan goolabna. Yerootti aanuu mata duree hibboon ta'ee jedhuun barnoota qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaan turaa barsiisa. Nagaan turaa barsiistuu. Nagaatti barattoota.